Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Bagra bisa kan singkat sini jeda. Jijjibat bagan katatan baga fayyaatatani. Waa biciriisin dubbadha jedheetan dhufe har'a garuu waan olii gadi deemaa dhufu kana anu markaayyoo hin bade. Qaayidaa kan keenya yennaa waa ka'e waa ta'u asumaan hoo jennee kaadhe didichina. Yenna sunoo qabbanaa'oo hin dhiifna. Amma saddisiin dhufe hoo jennee didichina. Didichineetuma dhiifna. Narkaa hin bade. Maaliif kan keenya kun amman jedhe malee? Kan keenya kun hanga yoomittu manni qalama. Ijoolleen sabiyyiin hanga yoomittu gorraamti. Hanga yoomittu manni kan keenya harka namaatiin ajjeefamaa ta'a. Utuu qadaa rabbiin ta'ini. Maal yaa jammaa? Warri islaama taatan, warri ulamaa taatan, warri qeesii taatan. Kana dubbii kana maaf ijaan ilaaltu? Dubbii kana maaliif ijaan ilaaltanii? Garaan isin hin gubatu, onneen isin hin gubatu, onneen isin hin madaa'u. Ninjale baruma baraan ilmaan namaa harkuma namaatiin ajjeeffamte baruma baraan ilmaan namaa harkuma namaatiin galaafatamee zim jedhameetu maqadaara jedhamee dhiifama inni akkam inni xabaay nafsiin namaa akkuma nafsii keessaniiti warri ammaa fayyaa taatanii sifichii deemaatton warri namni du'e fuutanii olii gadi dinaazaa namaa fuutanii olii gadi fafacaaftan kuni nafsiin keessanis akkuma nafsii isaati nam tokko islaama ta'e kiristaana ta'e nafsiin isaa walqixa Rabbiin sila islaamummaa nuu kennee duniyaa irratti adda nu baase malee nafsiin keenya rabbiin biratti wal qixxeedha. Hojii keerii hojjennee hojii ajjaa hojjennee isatu addaan nu baasa. Kanaaf jennaan isin warri follow sabsaabii warri subscribe sabsaabii amaaraa taate oromoo taate maalizim jettan kana afaan keessan tokkoon taasifattan hoyi. Ilmaan namaatii sabiyyi jammaree ilmaan namaa harka namaatiin inni galaafatamu isinoo boodee isatti galtuu nuti isatti galla borra. Eessatti adeemna nuti bor biyya maalitti galaarra nuti biyya qabna jenna biyya hin qabnu nuti dubartiin keessattuu dubartiin nafsii keetii ijata galfadhuu taasisechi abbaa manaa kootiin ni na jaallata inni akkama inni jaallata waan an godhu fira koona beeka xelxalaa horiisi nafsii keetii ijata galfadhuu taa'e gadi sii ta'u immoo meediyaa gurguddaa warri qabdu gadi ba'e meediyaa irratti afaan kee tokko taasifadhu warri nama ajjeese saqqalamuu qaba jedhi xiyyeetiin kokkee isaatiin bee fagaara isaatiin ba'uu qaba namni nama ajjeese. Fundura namaatii obbaanisi qottee dhaaba jechuudha. Mirgi kan keenya hunduu wal qixxeedha. Nam tokko wal kabajee jiraata. Islaama ta'e kiristaana ta'e mirgi isaa tokko nafsiin isaa wal qixxaatee jiraata jechuudha. Kanaafuu jennaan nam tokko nama ajjeese inni taa'ee nyaatu mana hidhaa taa'anii isaan qallabamanii kun kana ta'eera maalati. Yaa jamaa dhiifnee booda irratti gaabbu jirtu warri meediyaa gurguddaa qabdu. Maal gaabbitanii miti si warri subscribe sabsaabii fi follow sabsaabii maal gaabbitu silas sabsaabbataattanii sin lagizeedhaaf. Kanaafuu jennaan lagizeedhaaf sabsaabbataattani garuu nafsiin keessan lubbuun keessan isinitti masakkartu warreen islaama taatanii dinaazaa namaas fuutanii meediyaarraan olii gadii ardii samiidhaan waliin bukeessaattanu isin cattiin duute kun mucattiin harka namaatiin duute kun hojii isiitii wal geesseetti isin keessummaa rabbii taateetti. Kanaafuu jennaan rabbii keessa sodaadhaa warri islaama taatan rabbii keessa sodaadhaa dinaazaa namaa fuutanii suuraa namaa fuutanii meediyaadhaan olii gadi hin fiigina an duniyaarran jira an viiyuun argadha sabskraayibiin argadha maal si fayyada har'a taatee bol taatee daqiiqaa kana keessa taate libsuu ijaa keessa taate obbeettaayi garuu kana afaan kee tokko taasifattu fooloon sabsaabuun duratti sabskraayibii sabsaabuun duratti hundi keenya tokko taanu afaan keenya tokko godhannu wanti nu afaan keenya tokko godhannu maalinni namni nama ajjeese saqqalamuu qaba fuuldura namaatti xiyyeetiin kokkee isaatiin beeffa gaara isaatiin ba'uu qaba xiyyeetiin inni maalinni nafsiin isaa kan namaatii olii kan nama ajjeese taa'ee mana hidhaa taa'ee nyaatu inni namni nama ajjeese ajjeefamuu qaba mana hidhaa taa'ee nyaatu inni saqqalamee fuuldura namaatti yoos mirgi kan kee ilmoon kan kee mirgi si eegamte kan islaama taate kan kiristaana taate jechuudha qeesii ta'e sheekii ta'e jechuudha mirgi kan kee eegamaadha sanaan achitti gorraasuun sichitti fufaa ajjechaan ilma namaa sichitti fufaa. Yoo kun hin jirre ta'e yoo kun diimokiraasiin eegumsi mirga namaa hin jirre ta'e ajjechaan ganaatti fufa siifa galu mootummaatti iyyata galfadhu sagalee ta'e bakka jirtu amaaraa taate oromoo taate walaittaa taate guraagee taate maalummaa kan kee muluu kan kee gadi ba'i warri meediyaa gurguddaa qabdu. Yommuu nafsiin namaa nan gubuu annan jiraata roosilas biyya ormaan jiran hin jiraata rabashananneen jiraadha jettu boreessatti galtaa bor kan mataa kee irra ga'u jira boris waan sirra ga'u hin beektu. Haranan jiraadha maal taate itti tattaafataa taanu hundinuu hin jiraanne ni tattaafataa miti isa tattaafanne sana yoo qaqqabne nyaanna yoo dandeenya qaqqabanne nyaanna yoo lubbuu
dhaan jiraanne. Kanaaf jechuudha ganaa nuti ilma namaatti fufaa nama gurguddaa dhabuuf teenya amma utuu qadaan isaan ga'ineen harka namaatiin dhabuuf teenya. Nuti ammaaf hin didilchinaa ardii samii wal bukeessinaa achumaan dhiifna gaafa guyyaa 2-3 viyuu argachuudha jennee suuraa fuunee kana taate kana goone maal taate akkana ta'e yoo yaa jamaa utuu kan du'e deebisuuti ergamaa rabbii deebifna sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad isiniif agalu utuu kan du'e deebisuuti Hacaaluu Hundeessaa deebi'a isiniif agalu Hacaaluu Hundeessaan jaallattu miti utuu kan du'e deebisuuti Hacaaluu Hundeessaa deebifna. Kanaafiyyuu siichi maal barbaaddaniiti afaan keessan tokkoon taasifattanuu gandummaa maaloo seengee qeephee dhiftanii afaan keessan tokkoon taasifattanuu warri miidiyaa gurguddaa qabdanu guruppii hitanii afaan keessan tokkoon taasifattanuu maayoo guruppii hitanii afaan keenya tokko taasifanne guruppii hidhamee afaan keenya tokko taasifannee bakka jirutti qabbaanee sagalee taanee namni nama ajjeese ajjeefamuu taa'ee hin nyaatu namni nama ajjeese waggaa 2-3 hidhamee nachi qallabamee gadi baa inni ammas sanarkaa ismaallaqa nyaate sanas galaafata inni ammas dhaqee mana hidhaa taa'ee nyaata mootummaa nyaatanni hin jirunni nafsiin eenyutu guddaa taate xiqqaa taate tokkuma nafsiin eenyutu kan wal caala hin jiru duniyaa irratti inni qabeenya qabu nama caala malee akiraatti inni borii jechuudha dukkanatti qabrii borii keessatti nafsiin kee kayrii hojjette sharrii hojjette kan kayrii hojjette kayrii keetiin kan sharrii hojjette sharrii keetiin siifa gala dubbiin gubaana caalon hangammaanu keessaa hin banne taa'ee gubaanutti dabalama isin yeroo Hacaaluu hin didichitani yeroo ilmaan namaa baddaa keessatti ajjeefamtu hin didichitani maafi namni nama ajjeefamuu qabaa jettanii illi keessan irratti qabattanii afaan keessan tokko taasifattanii guruppii hitanii afaan keenya tokkoon taasifanne yaa jamaa adiraa dhiisaa malee